Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaa kanaan booda nagaaf gammachuutu nuuf ta'e. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtoota, jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya dubroo Maariyaamii, biyya keessa biyya alaa kan jirtan hordoftoonni firii Tawaahidoo Tiyuubii akkam jirtu, akkamiin turtanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii. Ni galateeffamuun amala isaa, galatni horii isaa kan ta'e maqaan Waaqa keenyaa, uumaa keenyaa, qoricha keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma isa waamnee kan ishee kan hin dhiisne, biraa hambisuunis kan nuuf hin malle, deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam illee kan ulfaattee kan kabajame nuuf haa ta'u maqaan ishee. Egaa maatii Waaqayyoo hundumti keessanii baga geessan jecha ifa du'aa ka'uu gooftaa keenyaa, qoricha keenyaa Iyesuus Kiristoosiin baga nagaatiin ittiin isin ga'e, baga walumaan ittiin nu ga'e maatii Waaqayyoo jecha. Egaa akkuma beekamu yuutuubiin firii Tawaahidoo Tiyuubiin hojii isaa guyyoota murtaa'eetii fi dhaabeetii ture jechuudha. Innis rakkoota isaa isa mudateetiinidha jechuudha. Egaa maatii Waaqayyoo rakkoon qormaanni hin baay'ata, qormaanni gidiraan ulfaata. Addunyaa kanarratti dhugumatti namni hin qoramne hin jiru. Qormaanni karaa adda addaatiin eenyuun iyyuu kan mudatudha jechuudha. Maaliif qormaata kana immoo gaarummaaf ta'e jennee fudhachuu qabna dhugaa malee jechuudha. Maaliif seetu amma ammaatti jechuudha anillee dhibee addaatiin, dhukkuba addaatiin kanan dhiphachaa jirudha jechuudha. Maaliifidha sammuun kiyyallee akka nama tokkootti guutummaatti kan hojjechaa hin jirredha jechuudha. Maaliifidha bifa adda addaatiin seexanni yeroo namni tokko jajjabaatu karaa tokkoon shira namatti xaxxi, garuu kan busheessu, kan diigu, kan barbadeessu Sillaaseedha. Sillaaseen ammas diina keenya nu gidduudhaa barbadeessuun jedha. Egaa maatii Waaqayyoo diinni keenya Daabiloosi gonka hin teessu, gonka hin callistu. Maaliif nama jajjabaatu, nama tokko maqaasaa jedhullee shiraan barbadeessuu barbaadde jechuudha. Kanaaf maaliif jechuu barbaada seetu diinni kuni gonkumaa eenyurratti iyyuu haboo hin qabaatu. Maaliif seexanni hidhameera baqa. Fannoo Kiristoosiin hidhameera. Ammas fannoon Kiristoos diina sammuu koo, diina jireenya koo kan na jeequ narraatii barbadeessu balleessuun jedha. Egaa maatii Waaqayyoo kadhannaa keessaniin illee na yaadadhaa. Hordoftoonni firii Tawaahidoo Tiyuubiin jedha. Kadhannaadhaan yaadadhaa. Gabree Mikaa'elidha jechuudha. Diinni qormaata kana hundumaan nurratti xaxe immoo Sillaaseen akka jireenya isaa xaxuuf, Sillaaseen akka barbadeessuuf, diina kana akka nurraa barbadeessuuf jechuudha. Shira diinaatiin isinirraa fagaadheetiin jira. Amma ammaatti iyyuu xiqqoo ishee har'anaaf wayya malee jechuudha. Guyyaa kaleessaa ayyaanaan iyyuu kanan ciisaa turedha jechuudha. Kanaaf maatii Waaqayyoo lubbuu baasuu hin danda'u diinni, yeroodhaaf garuu nama dhiphisa. Dhiphina kana keessa immoo Sillaaseen akka nu baasuu fi kadhannaan na yaadadhaan jedha. Amma daataa bakka daataa hin jirredha jechuudha. Konneeshiniin bakka hin jirre daataa barbaadetan isiniif qabee jira jechuudha. Kanaaf nan deebi'a fedha Waaqayyoo taanaan gidduu kana jechuudha. Eeyyama Waaqayyoo naaf haa ta'u. Kadhannaan na yaadadhaa. Shira diinaa, shira Daabiloos barbadeessu Sillaaseeni. Kanan jedhaa. Egaa maatii Waaqayyoo hundumti keessanuu baga geessanii isiniin jecha ayyaana gaarii, ayyaana milkii, ayyaana eebbaa, ayyaana fayyinaa, ayyaana jireenya bara baraa, ayyaana mootummaa isaatti dhaalu hunduma keenyaaf Sillaaseen nuuf haa taasisu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam, ergamoota Waaqayyoo, toloota, qulqulloota hundumaa kennaaf aangoo isaaniitti. Maqaan isaaniis kan ulfaate, kan kabajame, kan ol jedhu nuuf haa ta'u. Hanga bara baraatti. Ameen.